kun yaadannoo ilmaan Oromoo biyyoolessa torba ji'a sadaffaa 2021 biyya Yaman magaalaa Sanaatti mana hidhaa Jawaazaa jedhamu keessatti garee Huutiitiin ilmaan Oromoo baqattummaan nama 450 ol hiyyummaa irraa kana keessa lubbuun isaanii darbitee hubatanii ciincaanii kaartooniitti jijjiiramee yaadannoo irraa kana eegallee jirra. Yaadannoo kana gabaabsinee kan isin agarsiifnu kun gadda obboleeyyan keenyaatti jalqabee jiru. Beeti Profeesar akka Mahammad Taayiroo Fareessa dhaqe Profeesar Mahammad Hasan fa'a Dooktor Ittaan Haftee ka jiraniin fa'a mee sadaqarree Profeesaroonni asii Awurooppaa kanarraa dhiisu akka Dooktor Awwal Aloofa jedhan ka akka Tamaam Waarituufa jedhan mee sadaqarree Oromoodha erga Oromoo taate kanarraa uumaan dubbatina. Har'a immoo erga Jawaar mana hidhaatii bahe Jawaar akkas ta'ettanii gufachi qabaa jirtan dogoggoruu Jawaar argaa jirta waan argaa jiru san karaa deebiidha. Isa kana dogoggora itti himtanii dogoggora keessan kanaa maa ofitti himina. Amata lamaan inni achi ture sanitti Oromoo asitti